sirni federalizimii sabdaneessaa diigamuun qabu. Kuni riqicha ka walitti nu hidhee jirudha. Ka jedhanii fi lakki kan diigneeti ifaan ifatti dhoksaa tokko malee ifaaf ifatti kana diignee Itoophiyaa tokkitti ka waaltomte kana deebisna warra jedhanii fi warra isaan deeggaran mootummaa ollaa Eertiraa kana jechuudha ka wal qabatee jiru ammatti waan dhokkataa miti hawaasa addunyaa beekaa ummatoota Itoophiyaatu beekaa jechuudha. Bakka kana fudhuun kan jiru malee humna namaasa qophiinsa waan rakkina qabu nutti fakkaatu karaa mataa keenya Oromiyaatti qophaa'uudhaaf humna gahaatu jira. Egaa abaa isaa ta'uu kaafaa'oonii furmaata yaada furmaatati biyya siyaasa biyya sanaatiif kan jedhu lafa keessanii hawaasni addunyaas akkuma duraan jenne marii siyaasaatti biyya sanaa barbaachisaa kan jedhudha. Mootummaan immoo furmaata mataa kootii malee jedhee furmaata mataa isaatiin itti deemaatu jira. Bifa kanaan yoo gurra hawaasa addunyaatiifis dhaabbilee mormitootaa keessattuu gurguddoo Oromiyaa keessatti ta'aniif yoo kennuu baate biyyi sun garamitti deemti jettaniiti yaaddu? Biyyi kun ammayyuu gara isheenitti deemtu isaanuuf itti himaa jirani akkuma gadi baasanii hin dubbanne ifa baasanii hin dubbanne malee of keessatti haasa'aa jiran. Maappii irra jirti malee hin jirtu lafarratti diigamteetti kan jedhudha. Kanaafuu caasaa mootummaa caccabee jiru. Humna lagaa akkas keessa seenee sovereignty biyya kana akkasitti laaqaa jiru. Darbee immoo lolooti bakka adda addaatti bulchiinsi caccabee lolooti bakka adda addaatti command postiin kan mataasaa bulchiinsa mataasaa dhaabbatee jiru. Hawaasi immoo ummati immoo warri mirga isaaniif lolan immoo kan ofirraa loluudhaaf ka ofirraa faccisaa jirani. Ka akkasitti olaaltee jirtu bulchiinsi mootummaa jira jedhamee kaayadamuu fi Itoophiyaan jirti jedhamee kaayadamuu miti. Amma bakkatti wal qabee jiru sana tuttuqne akkasitti biyya caccabee jiruu fi bulchiinsi caccabee jiruu fi lolli bakka adda addaatti waan ta'ee jiru mootummaan bulchaa jira jedhanii waan haasa'aa jiran miti yookaan murni bulchiinsarra jiru kun biyya dhuunfateeti caasansas wal dhuunfateeti deemaa jira jechuu miti. Ufuma haada qaqalloon tokko walitti hidhee jirti bajetaa yookaan immoo bakka walii dirmatanitti walii dirmatu yoo ta'e malee. Kanaaf isa kana baraaruu fi bakka sanatti kan nuti Government of National Salvation yookaan Salvation Government of Federal Democratic Republic of Ethiopia kan jennee fi isa sana jechuudha furmaati. Egaa mootummaan didee itti fufee akkasitti waan ta'u falan qabu ummati mirga isaatiif ofirraa lolaa jira. Kuni waan irra haasa'an miti itti bahinsisaa gaarii hin ta'u biyya kanaatiif. Oromiyaan garuu kanarraa of baraaruuf lammiileen itti jirani mootummaa ce'umsaa kana gadi dhaabbatuudhaaf. Inni kun waan hafu miti akka nuti lafarratti argaa jirru. Narraatii baraaruudhaaf jechuudha. Kuni waan hafu miti ni dhaabbata. Warra kaaniifuu bu'uura deebisanii fayyuu ta'a jechuudha. Mootummaan kun marii kana diduun garuu dubbii complicated ni ulfeessa beekamaadha. Garuu keessaa ni bahama akka Oromiyaatti jechuudha. Hayyee hedduu galatoma obbo Daawud Ibsaa Yuduree Adda Bilisummaa Oromoo mee gara filannootti haa ceenu. Egaa filannoo baranaa inni adeemsifama jedhu kana keessa dhaabbileen Oromoo gugurdoon Oromoon qabu KFO fi ABO'n dhiibamanii akka ba'an ibsaati jirtu. Egaa yeroo kanatti Abiy Ahmed
yeroo waan kana waraabnutti guyyaa kaleessaa jechuudha. Ibsa baase tokko irratti furmaanni biyya sanaaf rakkoo siyaasaa biyya sanaaf fi furmaanni jiru filannoo adeemsisuudha. Filannoon kun immoo dimokiraatawaadha. Aangoo gallakkisuuf qophiidha. Namni sagantaa qabu, namni deeggara paartiin deeggarsa qabu, kan sagantaa qabu, kan itti qophaa'e irratti hirmaatee filannoo kanaan mo'atee aangoo qabachuu duwwaadha. Kana duwwaatu furmaata biyya sanaa kan jedhutu jira. Yeroo egaa gama keessaniin akka abaa'ootti kanarratti maal jettu? Waan filannoo tokkoffaa waan filannoo dimokiraataadha. Filannoo qofaatiin aangoon qabatamu maali jedhu kun these are simple and simplified logic and waan obvious ta'e namatti himu. Haalli akkasii kan inni ta'uu danda'u biyya nagaan jiru, biyya dimokiraasiin jiru, biyya caasaan mootummaa sirnaan dalagu, biyya humnootiin nageenyaa paartii biyya bulchurraa bilisa ta'anii biirokraasiin bilisa ta'ee paartii biyya bulchurraa hunda walqixa tajaajilu ittidha. Waan akkas jedhamu malee karaa tokko isaan kana hunda dhuunfatanii humna nageenyaatiin waajjiroota cufanii nama kana ajjeesaa lola kana babal'isaa jechi akkasitti jedhamu kun qoosaa fakkaata uummatarratti absurd dhalle waan namni gurrattuu qicachuu hin dandeenye. Waan filannoo biyya kanaa kadu'eedha kan jedhamuu fi tokkoffaa Oromiyaa keessatti paartiin mootummaa PP dorgomu hin jiru. Kun beekamaadha. Paartii beekamoon lamaan irraa bahaniiru, warra kaan immoo isaaniiyyuu ari'aniiru jechuudha. Ormatti xiqqaayyuu. Kanaaf paartiin hin jiru. Eenyu ka filannoo godhu ka jaallatan ka keessaa filatan kun isa kamidha. Kun absurd ka jennuu fi kanaafidha jechuudha. Kanaaf waan filannoo tokko kana ka lammataa akkasuu ta'ee akkuma dargeefaa akkuma wayyaaneen gootu sana hanga sanaallee akka hin fakkeeffannee fi sukkaaraa fi akkasumas immoo waan dhiyeessii kana fakkaataadhaan hiyyeessa Finfinnee keessaa fi bakka to'atanitti naannoo kaan silaayyuu to'annoo isaanii jala hin jiru. Bakka to'atanitti waan sukkaara fakkaataa zayita fakkaataa kana irraa kutanii yoo kaardii filannoo fudhattan malee jedhanii. Bakka gariitti immoo yoo kaardii filannoo fudhattan malee jedhanii nama hidhuu, lammiilee hidhuu. Akkasitti filannoon ta'us hin jiru waan saalfachiisaadha. Ummati akkasuu ta'ee boordiin filannoo akka labsetti parsantii 20 qofaa jechuudha moona galmaa'ee jiru. Akkasitti egaa kuni hagamuu lallabanii fi waan ni ta'ani waan filannoo ta'uu danda'u miti. Filannoo otoo ta'ellee ni ta'a haa jennuuti. Otoo ta'ellee waan furmaata tokko fiduu qabu. Maaliif dubbiin bakka itti wal qabee jiruu fi bakka itti wal danqee jiru siyaasaadha. Siyaasaan kun immoo marii siyaasaa godhaniiti furmaata siyaasaatti deeman akkuma sila jedhe sana. Darbee biyya kana nageenyaati. Nageenya biyyattii kanaaf nageenya fiduu hin dandeenye. Nimoo nageenya booressu lola bal'isuu abidda qabsiisu keessatti qooda guddaa qabaate mootummaan kunii fi waa'illooti isaa warri mootummaan alagaa Eertiraasitti hidhatee jiru. Kana keessaa bahuudhaaf filannoon maali ka gargaaru? Waa tokko waan gargaaru hin qabu jechuudha. Kanaaf waan filannoo waan irraa haasa'aniyyuu miti. Dhumataadha. Uummata keenyaaf dhumataadha. Immoo akka Oromiyaatti bakki rakkina keenya bakka kana otoo hin taane bakki rakkina keenya akkuma lammiilee Oromiyaattu fuuldura keenya jiraachuuf waan jechuuf tokko kan mansila jedheedha jechuudha. Mootummaan Oromiyaa filannoo gaggeessuu dhiise ofiisaayyuu akka mootummaatti waan gaaffii guddaa ta'e yookaan gaafatamu fudhachuu nuyi qaama olaanaan kan gochaa jiru. Manni murtii yoo gadhiise nutu akka inni hidhamu poolisiidhaaf ajaja kennaa jira. Nama mana hidhaatii baafame ajjeefamu kana nutu akkas gochaa jira.
waajjiroota nutu cufsiise nutu gaafatamu fudhata jechuu qaama olaanaa numa jechuu yookaan immoo qaama olaanaan kun eenyu akka ta'e nu himu kana hin dandeenye Oromiyaatti itti qophoofneerra ittis qophaa'aa jirra kun waan gaaffii qabu miti jechuudha amma kaabaa fi akka maaliitti otoo hin taane akka Oromiyaatti jechuudha isa kana inni kun rakkina hin qabu nagahaatu jira namaatu jira yaadatu jira kanarratti rakkina hin qabamu rakkinni hin jiru waan guddaan isaati jette sana hawaasa addunyaa gaafataa jira keessattuu mormitoota keessa warri fuulduratti fageessanii yaadanii yeroo hedduu gaafataa jiranii rakkina akka ta'e mootummicha waan murteeffate qaba kun dhokkataa miti waan murteeffate sun biyya kanatti wanti wal qabee jiru ka mootummaa jaratti uf ijaaree jiru humni alagaas itti dabalamee Itoophiyaa ka jedhu sana Itoophiyaa ka sirna federalizimii sabdaneessaa kana diiganii Itoophiyaa ka waaltofte sana deebisuu ka jedhu sana jechuudha lola kanas sababaanii fi akkasitti hawaasa addunyaa dhaggeeffachuu diduu maree siyaasaa baqachuu kun hundi ka dhalatee fi kanarraati jechuudha kana jechuun humna qawweetiin kana goona ka jedhu murteeffatanii lafa qabuuti malee silaa namni waa yaaduuf waan jedhu kana keessaa bahuudhaaf yeroo maree siyaasaa addunyaan kun hundi akkasitti iyyuu hin callisu ture jechuudha amma rakkinni furtuun bakka isheen jirtu bakka kanaa jechuudha maree siyaasaan furamuu qabaa jedhanii warri dhiibanii fi sirni federalizimii sabdaneessaa diigamuun qabu kuni riqicha ka walitti nu hidhee jirudha ka jedhanii fi lakki kan diigneeti ifaan ifatti dhoksaa tokko malee ifaaf ifatti kana diignee Itoophiyaa tokkitti ka waaltomte kana itti deebisna warra jedhanii fi warra isaan deeggaran mootummaa ollaa Eertiraa kana jechuudha akka wal qabatee jiru ammatti waan dhokkataa miti hawaasa addunyaa beekaa ummatoota Itoophiyaatu beekaa jechuudha. Bakka kana furtuun ka jiru malee humna namaasaa qophiinsaa waan rakkina qabu nutti fakkaatu karaa mataa keenya Oromiyaatti qophaa'uudhaaf humna gahaatu jira. Egaa abaa'us haa ta'u kaafaa'ooniin furmaata yaada furmaatatti siyaasa biyya sanaatiif kan jedhu lafa keessanii hawaasni addunyaas akkuma duraan jenne marii siyaasaatti biyya sanaa barbaachisaa kan jedhudha. Mootummaan immoo furmaata mataa kootii malee jedhee furmaata mataa isaatiin itti deemaatu jira. Bifa kanaan yoo gurra hawaasa addunyaatiifis dhaabbilee mormitootaa keessattuu gurguddoo Oromiyaa keessatti ta'aniif yoo kennuu baate biyyi sun garamitti deemti jettaniiti yaaddu? Biyyi kun ammayyuu gara isheenitti deemtu isaanuuf itti himaa jirani akkuma gadi baasanii hin dubbanne ifa baasanii hin dubbanne malee of keessatti haasa'aa jiran. Maappiirra jirti malee hin jirtu lafarratti diigamteetti ka jedhudha. Kanaafuu caasaa mootummaa caccabee jiru humna alagaa akkas keessa seenee sovereignty biyya kana akkasitti laaqaa jiru darbee immoo lolooti bakka adda addaatti bulchiinsi caccabee lolooti bakka adda addaatti command postiin ka mataasaa bulchiinsa mataasaa dhaabbatee jiru hawaasi immoo ummati immoo warri mirga isaaniif lolan immoo kana ofirraa loluudhaaf ka ofirraa faccisaa jirani ka akkasitti olaaltee jirtu bulchiinsi mootummaa jira jedhamee ka yaadamuu fi Itoophiyaan jirti jedhamee ka yaadamuu miti. Amma bakkatti wal qabee jiru sana tuttuqne akkasitti biyya caccabee jiruu fi bulchiinsi caccabee jiruu fi lolli bakka adda addaatti waan ta'ee jiru mootummaan bulchaa jira jedhanii waan haasa'aa jiran miti yookaan murni bulchiinsarra jiru kun biyya dhuunfateetti caasaansaas wal dhuunfateetti deemaa jira jechuu miti. Ufuma haada qaqalloon tokko walitti hidhee jirti bajetaa yookaan immoo bakka walii dirmatanitti walii dirmatu yoo ta'e malee. Kanaaf isa kana baraaruu fi bakka sanatti kan nuti
government of national salvation yookaan salvation government of federal democratic republic of Ethiopia ka jennee fi isa sana jechuudha furmaati. Egaa mootummaan didee itti fufee akkasitti waan ta'u falan qabu ummati mirga isaatiif ofirraa lolaa jira kuni waan irra haasaan miti itti bahinsisaa gaarii hin ta'u biyya kanaatiif. Oromiyaan garuu kanarraa of baraaruuf lammiileen itti jiran mootummaa ce'umsaa kana gadi dhaabbatuudhaaf. Inni kuni waan hafu miti akka nuti lafarratti argaa jirru. Narraatii baraaruudhaaf jechuudha. Kuni waan hafu miti ni dhaabbata. Warra kaaniifuu bu'uura deebisanii fayyuu ta'a jechuudha. Mootummaan kun marii kana diduun garuu dubbii complicated ni ulfeessa beekamaadha. Garuu keessaa ni bahama akka Oromiyaatti jechuudha. Hayyee hedduu galatoma obbo Daawud Ibsaa Yiduree Adda Bilisummaa Oromoo mee gara filannootti haa ceenu. Egaa filannoo baranaa inni adeemsifama jedhu kana keessa dhaabbileen Oromoo gurguddoon Oromoon qabu kaafaa fi ABO'n dhiibamanii akka ba'an ibsaati jirtu. Egaa yeroo kanatti Abiy Ahmed yeroo waan kana waraabnutti guyyaa kaleessaa jechuudha. Ibsa baasee tokko irratti furmaanni biyya sanaaf rakkoo siyaasaa biyya sanaa fi furmaanni jiru filannoo adeemsisuudha. Filannoon kun immoo diimokiraatawaadha. Aangoo gallakkisuuf qophiidha. Namni sagantaa qabu, namni deeggara paartiin deeggarsa qabu, kan sagantaa qabu, kan itti qophaa'e irratti hirmaatee filannoo kanaan mo'atee aangoo qabachuu duwwaadha. Kana duwwaatu furmaata biyya sanaa kan jedhutu jira. Yeroo egaa gama keessaniin akka ABO'tti kanarratti maal jettu? Waan filannoo tokkoffaa waan filannoo dimokiraataadha. Filannoo qofaatiin aangoon qabatamu maali jedhu kun these are simple and simplified logic and waan obvious ta'e namatti himu. Haalli akkasii kan ta'uu danda'u biyya nagaan jiru, biyya dimokiraasiin jiru, biyya caasaan mootummaa sirnaan dalagu, biyya humnootiin nageenyaa paartii biyya bulchurraa bilisa ta'anii biirokraasiin bilisa ta'ee paartii biyya bulchurraa hunda walqixa tajaajilu ittidha waan akkas jedhamu malee. Karaa tokko isaan kana hunda dhuunfatanii humna nageenyaatiin waajjiroota cufanii nama kana ajjeesaa lola kana babal'isaa jechi akkasitti jedhamu kun qoosaa fakkaata uummata irratti absurd dhalle waan namni gurrattuu qicachuu hin dandeenye. Waan filannoo biyya kanaa kadu'eedha kan jedhamuu fi tokkoffaa Oromiyaa keessatti paartiin mootummaa PP dorgomu hin jiru. Kun beekamaadha. Paartii beekamoon lamaan irraa bahaniiru warra kaan immoo isaaniiyyuu ari'aniiru jechuudha. Warra xixiqqaayyuu. Kanaaf paartiin hin jiru. Eenyu ka filannoo godhu ka jaallatan ka keessaa filatan kun isa kamidha. Kun absurd ka jennuu fi kanaafidha jechuudha. Kanaaf waan filannoo tokko kana kalammata akkasuu ta'e akkuma dargeefaa akkuma wayyaaneen gootu sana hanga sanaallee akka hin fakkeeffannee fi sukkaaraa fi akkasumas immoo waan dhiyeessii kana fakkaataadhaan hiyyeessa Finfinnee keessaa fi bakka to'atanitti naannoo kaan silaayyuu to'annoo isaanii jala hin jiru. Bakka to'atanitti waan sukkaara fakkaataa zayita fakkaataa kana irraa kutanii yoo kaardii filannoo fudhatan malee jedhanii. Bakka gareetti immoo yoo kaardii filannoo fudhatan malee jedhanii nama hidhuu lammiilee hidhuu. Akkasitti filannoon ta'us hin jiru waan saalfachiisaadha. Ummati akkasuu ta'ee boordiin filannoo akka labsetti persentii 20 qofa jechuudha moona galmaa'ee jiru. Akkasitti egaa kuni hagamuu lallabanii fi waan ni ta'ani waan filannoo ta'uu danda'u miti. Filannoo otoo ta'ellee ni ta'a haa jennuuti. Otoo ta'ellee waan furmaata tokko fiduu qabu. Maaliif
dubbiin bakka itti wal qabee jiruu fi bakka itti wal danqee jiru siyaasaadha. Siyaasaan kun immoo marii siyaasaa godhaniiti furmaata siyaasaatti deeman akkuma sila jedhe sana. Darbee biyya kana nageenyaati. Nageenya biyyattii kanaaf nageenya fiduu hin dandeenye. Nimoo nageenya booressu lola bal'isuu abidda qabsiisu keessatti qooda guddaa qabaate mootummaan kunii fi waa'illooti isaa warri mootummaan alagaa Eertiraasitti hidhatee jiru. Kana keessaa bahuudhaaf filannoon maali ka gargaaru? Waa tokko waan gargaaru hin qabu jechuudha. Kanaaf waan filannoo waan irraa haasa'aniyyuu miti. Dhumataadha. Uummata keenyaaf dhumataadha. Nummoo akka Oromiyaatti bakki rakkina keenya bakka kana otoo hin taane bakki rakkina keenya akkuma lammiilee Oromiyaattu fuuldura keenya jiraachuuf waan jechuuf tokko kan mansila jedheedha jechuudha. Mootummaan Oromiyaa filannoo gaggeessuu dhiise ofiisaayyuu akka mootummaatti waan gaaffii guddaa ta'e yookaan gaafatamu fudhachuu nuyi qaama olaanaan kan qono gochaa jiru. Manni murtii yoo gadhiise nutu akka inni hidhamu poolisiidhaaf ajaja kennaa jira. Nama mana hidhaatii baafame ajjeefamu kana nutu akkas gochaa jira. Waajjiroota nutu cufsiise. Nutu gaafatamu fudhata jechuu qaama olaanaa numa jechuu yookaan immoo qaama olaanaan kun eenyu akka ta'e nu himu. Kana hin dandeenye yeroo hedduu gaafa yaadaa jirru akka Oromiyaatti. Akka Oromiyaatti lammiilee Oromiyaatu jiranii isa kana kaafaa wajjinis qindeeffannee akka Oromootti fi akka Oromiyaatti itti qophoofneerra ittis qophaa'aa jirra. Kuni waan gaaffii qabu miti jechuudha. Amma kaafaa fi akka maaliitti otoo hin taane akka Oromiyaatti jechuudha. Isa kana inni kun rakkina hin qabu. Nagahaatu jira, namaatu jira. Yaadatu jira kanarratti rakkina hin qabamu rakkinni hin jiru waan guddaan isatti jette sana hawaasa addunyaa gaafataa jira keessattuu mormitoota keessa warri fuulduratti fageessanii yaadanii yeroo hedduu gaafataa jiranii rakkina ka ta'e mootummicha waan murteeffate qaba kuni dhokataa miti waan murteeffate sun biyya kanatti wanti wal qabee jiru ka mootummaa jaratti uf ijaaree jiru humni alagaas itti dabalamee Itoophiyaa ka jedhu sana Itoophiyaa ka sirna federalizimii sabdaneessaa kana diiganii Itoophiyaa ka waaltofte sana deebisuu ka jedhu sana jechuudha. Lola kanas sababaanii fi akkasitti hawaasa addunyaa dhaggeeffachuu diduu maree siyaasaa baqachuu kun hundi ka dhalatee fi kanarraati jechuudha. Kana jechuun humna qawweetiin kana goona ka jedhu murteeffatanii lafa qabuuti malee silaa namni waa yaaduuf waan jedhu kana keessaa bahuudhaa fi yeroo maree siyaasaa addunyaan kun hundi akkasitti iyyuu hin callisu ture jechuudha. Amma rakkinni furtuun bakka isheen jirtu bakka kanaa jechuudha. Maree siyaasaan furamuu qabaa jedhanii warri dhiibanii fi sirni federalizimii sabdaneessaa diigamuu qabu. Kuni riqicha ka walitti nu hidhee jirudha. Ka jedhanii fi lakki kan diigneeti ifaan ifatti dhoksaa tokko malee ifaaf ifatti kana diignee Itoophiyaa tokkitti ka waaltomte kana deebisna warra jedhanii fi warra isaan deeggaran mootummaa ollaa Eertiraa kana jechuudha ka wal qabatee jiru ammatti waan dhokataa miti hawaasa addunyaa beekaa ummatoota Itoophiyaatu beekaa jechuudha. Bakka kana furtuun ka jiru malee humna namaasaa qophiinsaa waan rakkina qabu nutti fakkaatu karaa mataa keenya Oromiyaatti qophaa'uudhaaf humna gahaatu jira. Egaa abaa'us haa ta'u kaafaa'oon furmaata yaada furmaatati biyya siyaasa biyya sanaatiif kan jedhu lafa keessanii hawaasni addunyaas akkuma duraan jenne marii siyaasaatti biyya sanaa barbaachisaa kan jedhudha. Mootummaan immoo furmaata mataa kootii malee jedhee furmaata mataa isaatiin itti deemaatu jira. Bifa kanaan yoo gurra hawaasa addunyaatiifis dhaabbilee mormitootaa keessattuu gurguddoo Oromiyaa keessatti ta'aniif yoo kennuu baate biyyi sun garamitti deemti jettaniiti yaaddu?
Biyyoon ammayyuu gara isheentti deemtu isaanuu ofitti maa jirani akkuma gadi baasanii hin dubbanne ifa baasanii hin dubbanne malee of keessatti haasa'aa jiran. Maappii irra jirti malee hin jirtu lafarratti diigamteetti ka jedhudha. Kanaafuu caasaa mootummaa caccabee jiru. Humna lagaa akkas keessa seenee sovereignty biyya kana akkasitti laaqaa jiru. Darbee immoo lolooti bakka adda addaatti bulchiinsi caccabee lolooti bakka adda addaatti command postiin kan mataasaa bulchiinsa mataasaa dhaabbatee jiru. Hawaasi immoo ummati immoo warri mirga isaaniif lolan immoo kan ofirraa loluudhaaf kan ofirraa faccisaa jirani. Kan akkasitti olaaltee jirtu bulchiinsi mootummaa jira jedhamee kaayadamuu fi Itoophiyaan jirti jedhamee kaayadamuu miti. Amma bakkatti wal qabee jiru sana tuttuqne akkasitti biyya caccabee jiru fi bulchiinsi caccabee jiru fi lolli bakka adda addaatti waan ta'ee jiru mootummaan bulchaa jira jedhanii waan haasa'aa jiran miti yookaan murni bulchiinsarra jiru kun biyya dhuunfateeti caasaansas wal dhuunfateeti deemaa jira jechuun miti. Ufuma haada qaqalloon tokko walitti hidhee jirti bajetaa yookaan immoo bakka walii dirmatanitti walii dirmatu yoo ta'e malee. Kanaaf isa kana baraaruu fi bakka sanatti kan nuti government of national salvation yookaan salvation government of federal democratic republic of Ethiopia ka jennee fi isa sana jechuudha furmaati. Egaa mootummaan didee itti fufee akkasitti waan ta'u falan qabu ummati mirga isaatiif ofirraa lolaa jira. Kuni waan irra haasaan miti itti bahinsisaa gaarii hin ta'u biyya kanaatiif. Oromiyaan garuu kanarraa of baraaruuf lammiilee itti jiran mootummaa ce'umsaa kana gadi dhaabbatuudhaaf. Inni kun waan hafu miti akka nuti lafarratti argaa jirru. Narraatii baraaruudhaaf jechuudha. Kuni waan hafu miti ni dhaabbata. Warra kaaniifuu bu'uura deebisanii fayyuu ta'a jechuudha. Mootummaan kun marii kana diduun garuu dubbii complicated ni ulfeessa beekamaadha. Garuu keessaa ni bahama akka Oromiyaatti jechuudha. Hayyee hedduu galatoma obbo Daawud Ibsaa Yiduree Adda Bilisummaa Oromoo mee gara filannootti haa ceenu. Egaa filannoo baranaa inni adeemsifama jedhu kana keessa dhaabbileen Oromoo gugurdoon Oromoon qabu KFO fi ABO'n dhiibamanii akka ba'an ibsaati jirtu. Egaa yeroo kanatti Abiy Ahmed yeroo waan kana waraabnutti guyyaa kaleessaati jechuudha. Ibsa baasee tokko irratti furmaanni biyya sanaaf rakkoo siyaasaa biyya sanaaf fi furmaanni jiru filannoo adeemsisuudha. Filannoon kun immoo dimokiraatawaadha. Aangoo gallakkisuuf qophiidha. Namni sagantaa qabu, namni deeggara paartiin deeggarsa qabu, kan sagantaa qabu, kan itti qophaa'ee irratti hirmaatee filannoo kanaan mo'atee aangoo qabachuu duwwaadha. Kana duwwaatu furmaata biyya sanaa kan jedhutu jira. Yeroo egaa gama keessaniin akka ABO'tti kanarratti maal jettu? Waan filannoo